Paartiin badhaadhinaa paartii qormaata walxaxaa keessatti dhalatee dhaloota isaarraa kaasee qormaatawwan keessoo fi alaa isa mudatan hunda yaadama man'alee kan ta'e ida'amuu bureeffachuun haaloo fi tulluu jibbiinsaa jaalalaa fi dhiifamaan diigee akkasumas cabiinsa rooga hundumaan biyya keenya keessa ture. Suphaa biyya fixee kufaatirra geesse deebisee bu'uura jabaarratti paartii ijaaree. Badhaadhinni dhalatee yeroo gabaabaa keessatti mul'ata biyya jabduu sadarkaa Afrikaatti fakkeenya taate ijaaruu qabate. Daandii da'amurra imaluun hojii qabatamaa fi safaramuu hojjeteen filannoo marsaa 6ffaa karaa haqa qabeessa ta'een injifachuun mootummaa fudhatamummaa uummataa gonfate hundeessuun paartii biyya gaggeessaa jirudha. Paartii keenya maanifeestoo isaa filannoo biyyaalessaa marsaa 6ffaa darbe irratti akkuma ifoomse ture magaalota biyya keenyaa jiruuf jireenya uummataaf mijatoo gochuuf hawwatummaa isaanii ni dabala jechuun akkuma waadaa seene hojiiwwan gurguddoo fakkeenyummaa guddaa qaban hojjetee jira. Barii injifannoo irraa kaasee injifannoowwan galmaan keessaa murtoo seena qabeessa kan ta'e keessaa inni tokko hundeeffamuu magaalaa Shaggarii. Shaggar magaalaa cabiinsa eenyummaa, afaanii, aadaa, duudhaa, dinagdee, hawaasummaa fi siyaasa uummanni keenya sirnoota darbaniin qe'ee irratti dararaa hamaa keessummeessaa ture hunda bu'uurarraa kan sirreesse. Kun murtee seena qabeessa paartiin keenya murteesseen deebii waaraa uummanni keenya deebisee fi seenaa biyya keenya keessatti yaadatamuu fi dhalootaaf darbu. Badhaadhinni paartii cabiinsa dinagdee hamaa biyya keenya hanga mindaa kaffaluu dadhabuurraa geessee turte riifoormii dinagdee gooroo taasisuun deebisee bayyanachiisuu danda'ee jira. Gaaffilee misoomaa akka biyyattis jiruufis fala kaa'uun waadaa uummataaf gale mara gochatti geeddaruun lammiilee biyyattiif abdii horuu danda'eera. Yeroo ammaa immoo mul'ata Itoophiyaa gara biyya fakkeenyummaatti jedhu qabachuun imala badhaadhinaa hunda galeessa mirkaneessuu lammiilee biyyattiitti abdii horee kana daran gabbisee hojjechuun akkuma amala isaa waadaa uummataaf gale mara gochaan dhugoomsuun sadarkaa Afrikaa fi addunyaatti biyya fakkeenya badhaadhinaa taate ijaaruuf akeekee dhugoomsuuf filannoo marsaa 7ffaa irratti bifa haaraan maanifeestoo fi mallattoo paartii keenyaa beeksisuu irratti argama. Paartiin badhaadhinaa waggoota 5 dhufanitti hojiiwwan imala badhaadhinaa dhugoomsan gama siyaasa, dinagdee, hawaasummaa fi hariiroo alaatiin maanifeestoo keessatti ibsuun waadaa uummata keenyaaf gale qabatamaan kan raawwatu ta'a. Kabajamtoota, miseensota fi deeggartoota paartii keenyaa badhaadhinni paartii biyya gaggeessaa jiru waan ta'eef milkaa'ina filannoo marsaa 7ffaatiif itti gaafatamummaa dachaatu irraa eegama. Tokkoffaa filannichi marsaa 7ffaa kun karaa haqa qabeessa, dimokiraatawaa fi nagaan akka gaggeeffamu akka goolabamu taasisuudha. Inni lammaffaa ijoon akka paartiitti filannoo kana sagalee caalmaan injifachuun imala fedhii fi gaaffii lammiilee biyyattii bu'uura irraa deebisuun badhaadhina hunda galeessa dhugoomsuu eegalame itti fufsiisuun biyya tokkummaa sabdaneettummaan faayamta fi fakkeenya badhaadhinaa taate ijaaruu eegalame waliin akka dhugoomsinu ergaa koo dabarsuu barbaada. Itoophiyaa gara biyya fakkeenyummaatti ulfaadhaa galatooma.